mana kiyya na duuba seenanii meeshaa kiyya kompiitara kiyya caccabsanii kaameeraa kiyya jala caccabsanii maatii kiyya akkasitti shoggotiidhaan sodaachisaa turan. Naafanni tamuunaan kadhu siin ajjeesaa naafanni tamuunaan kadhu ayyaan naafanni tamuunaan kennitu sifee isaa kutuufi naafanni tamuunaan kennitu osoo lubbuun sifee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Yoo yaa harka fuunee warri amantii birallee akkam jirtan jirtu fayyaa keessanii baganaa jiraattan magaalaa kana keessatti illee waa hedduutu deemaa jira. Waan ni deemu isinitti himu. Waa hedduu jira isinuu ni beektan. Rakkoo deemaa jiru kanas ni argitanii. Rakkoo jirtu hunda rabbiin nurraa haa dhabamsiisu. Bakka itti haa godhu nurraayi. Hunda dure waan qabadhee dhufetti dabroon duratti viidiyoo tiyyatana sheer kooppi linkii godhaatii ummata waliin gaa facaasaati. Viidiyoo kee kana mee ol guddisaa inshaallah. Dhimma waan dhufetti hin dabra. Dhimmi waan ni dhufee arraan tan ammoo waan addaa tokkoon qabadhee isinii dhufe. Sunis maalii yoo kanaan jettan taate har'a mootu dhugaa tiyyata duraan dhokattee rabbiin baase. Maalii yoo kanaan jettan dhugaan sun tiyyaa ta duraan dhokatte sunis maalii yoo kanaan jettan taate yaa Oromoo tiyya qaalii haquma dalagi khayri madalageeti bakka keessa khayri madalagi wallahi khayriin si maa dhuftee mallee yeroo hundaa jechuudha. Khayruma si dhaqqabaa beeki. Ani kun nama miidhuus hin fedhu. Akka namnis nama miidhuu fedhu. Sinii galee wallahi nama miidhuu fedhu. Maaliifi namni nama miidhee guyyaan hin tura malee atillee miidhamtaa beeki. Akkasii miree Oromootiif. Wanni isin jechuu barbaade dhugaan ta'e kaa'u yeroo dheeraa dhukatte sun gaafaa asii gaara keessa deemee gaara keessa akkasitti ta'e san beeytan mana kiyya na duuba seenanii meeshaa kiyya kompiitara kiyya caccabsanii kaameeraa kiyya jala caccabsanii maatii kiyya akkasitti shoggotiidhaan sodaachisaa turan. Wanti narraa utaaltee nama biraa bira dhayxe. Eenyu bira dhayxe yoo kana jettan taate yaaddoo maal keessa akka inni jiru argitanii jirtuu miree namni isa rakkisu jiru suni eenyu amma? Isa gaafa duraa maallaqa kiyya abdirraa fudhachiisisan numaaf hin beeytanii mere numaaf hin beekuun ooltan mee waan yaaddoo fi numaaf wal godhu jiran laala viidiyoo kana mee. Sifee isaa kutuufi naa kennitu muunaan kennitu osoo lubbuun sifee isaa kutuufi eessa fe'ise? Maaluma maal? Maaluma maal? Maaluma maaluma Mal askai sama balik mal asih kota anak penting aja tak anak penting aja tak bawa ni kakak dulu berarti dia adi mal askai sagu ter mari bajak mal tu mana mari bajak tamal mari bajak gabe sinja mari bajak mal argitanii mere viidiyoo argitanii dhugaan yoo afaan qaban funyaaniin dubbatoo kan hodduun baati wallahi ladim yoo dhugaan yoo afaan qaban funyaaniin baati. Kanaaf har'a wanni ana bira geessuni yaaddoo mana isaa waan inni godhaa jiru agartanii mere manni isaa akkana diddiigamee miliqliqiin isaa ba'e. Sababa eenyutiin irree sababa numaaf saniiti. Dhugaa barbaada deemaan dhugaa barbaada jedhame gaafa sana agartanii jirtuumi an dhugaa barbaada. Wanni irraa naasaniif waan inni deemuuf waan hin beekuuf. Har'a garuu waan inni yaaddoo godhaa jiru argitanii jirtanii mere kanaafuu dhugaan xiyya baatee moo hin baate jiran har'a immoo ta'u yaaddoon gaafa sanillee gaafa nani biyya gaara san keessa deeme harka lafa jalaatiin warra mana keenyaa gargaaraa ture dhugaa rabbi viidiyoo irratti hin baasne malee hin dubbannilleedha. Har'a garuu ani immoo isa bira dhaabachuun qabaam yaaddoo bira dhaabachuun qabaam man numaaf
yoo haalli kun si baasu ta'e ofumaa haalleetti bunayte laal waan balleessisan guutuu ni baafta ishii waan balleessisan waan mana kee balleessisan maallaqa fi maallaqa abdirraa fudhattisan nin baaftam yaadoo biraan dhaabadhama akka fakkum dhugaa rabbi yaadoo siifin jira dhugaa rabbi wallahi sittiin dhufa sibiran dhaabadha ishii mana kee katii kame kana walitti sii deebisa inshaallah abdii rabbi mana kee karaa nuu diigamu karaa malee nuu diigamu maatiin kee baanii ala jiran sigalee sitti fakkeessanii ati tabraa jala deemtus kuni garuu sii laal sii miti yaaddoo isa jazbaa si bira jiru agartee mi numaaf san argitee mi yoo isa sittiin daa'ee keessa waliin hin naqne naafate na si biraan jira wallahi si biraan jira yaaddoo kanaaf himata akkallee yaadin viidiyoolee hedduu jira waan inni yaaddoo godhaa jiru ayyaanillee quba qabdan ni beektan har'a meeshaa kiyya fiddu malee boo dhiirti meeshaa ofii mudhiirraa ni hiikkattu ishii waa takkaanuu balleessuu hin dandeessu waa takkaanuu ishii garuu bagaa karaa yaaddootiin dhuftee amma naafisitu siifin dhufa ishii siifin dhufa numaaf maallaqa kiyyasan hanga bakka keettee baaftutti wal hin dhiifne ani moo yaaddoo si biraan jira isheen obboleessi si biraan jira abshir galanni ati naa goote ka himamuu miti har'aan ol bahee dubbadhe waa'ee kan kee gara yaaddoo kee har'a ol bahee dubbadhe maaliif wanni ati naa goote waan asaanoo miti waan laafuu miti gaafan ani suutii deeme san akkasitti mucaan kun saahiba kee jettee harka biyyaatiin gargaaraa turte ishii thank you yaaddoo har'a garuu siifin jiraan Unooti laal onneetii kee jirte yaaddoo galmooftee numaaf garuu eessa akka seentu amalaalladha siifin dhufa dhugaa rabbi ishii laal ati nama albee lama nyaatu gartee mi albee lama asiillee wachi deemtullee nyaatta as deebitullee nyaatta si galee bakka ati geette nagahumaan argattu abadan nagaan argattu dhugaa barbaada gaafa san yoo kaayyatattan taate ani dhugaa barbaada osoo deemuu irra dhufe dhimma ibsaa kana osoo deemuu irra dhufe waa takka harka keessaan qabu keechaa turte ragaa hedduutu jira ishii waan ati balleessite mana kee akkasitti misqilqilii baaftanii si galee si walii galtanii harka lafa jalaatiin abdii faa waliin taatanii maammeen isin jala deebi'ee dhugaa jiru hundi naa hime jechuudha har'a garuu baafateennis asin jiru biyya jira Itoophiyaa jira waan waliin gootan san guutuu natti hime jechuudha waadaa naa seenee akka ganaa natti garangalle jedhee geggeessine ofirra kute inni kute si galee masaratiin akkasitti ergamtuu taatanii fi maraachaa turtan san illee baafatte isinis si galee maaliif namni dhara dalagu yeruma kamuu namni dhara dalagu dharumatu dhuqqunnamu ati haqaan deemu yoo haqaan deemte rabbiin si waliin dhaabata jechuudha si waliin dhaabata jechuudha har'aa mana miskiina dhayxeeti maatii diide jala maatii isa diide jechuudha yaaddoo nama tokko takkaan agarreen yaaddoo nama bira dhaabatu malee har'a garuu akkas gootee maatii isaa alatti baafte bakka seentu ilaalladhu ishee miskiin ammoo dhalaa akkama dhalaa ammoo hin cingin akkana godhun maali dubartii dhiirummaadha dubartii dhiirummaa agarsiisuudha dubartii hidhuun wal agarraa ishee
waan facaafatte hamattaa itti Oromoon waan dalayde kana itti seente ni argatta gatii kee maaliif Oromooti dhiifa mallee naa godha miira keessanitti wallahi maaliif yaaduun akkanatti rakkachuu jiru kuni ani biyya magaalaa kana keessan turre waan ta'eef network irraa baay'ee fagaadheen jira saniifi amma ol deebi'u immoo directii video ma isaaniitti na dhufe waan inni maatii isaa kana gochuu jiru guyyaa muraasa keessatti si biraan jira yaaddo galatooma ishee